hangafa magaalota tan taate magaalaan Harar waggaa 1,000 oliif uummata baha Itoophiyaatiif jiddugala aadaa, amantii, daldalaa fi qaroomaa ta'uudhaan tajaajilaa turte. Qaroominni uummata isii mijaawinni haala qilleensaa, sochiiwwan daldalaatii fi dinagdee, hariiroon qunnamtii dippiloomaasii uummanni Hararii biyyoota alaatii wajjin godhaa turan magaalattiin akka ija weerartootaa keessa seentu godheeti jira. Humnoota kiristaanaa kaabaatii fi mootummoota musliimaa bahaatitti tokko tokko irratti olaantummaa goonfachuudhaaf waraanni gaggeeffame baay'eedha. Keessattuu naannawa kaaba Itoophiyaatti of tuultonni nuti hidda dhaloota Salamooniitii ifin ja'an eega gama mootummaatti dhufan irraa eegalee urjii magaalota bahaa Harar harka isaanii jalatti galchuudhaaf hawwii qaban dhalootarraa dhalootatti wallaalchisaa dhufan. Bara bulchiinsa abbaa Harar kan ta'an Amiir Abaadir Umal Arraddaarraa kaasee hanga bara bulchiinsa gooticha Imaam Ahmad Giraany yookaan Ahmad Bitaachaatti weerarri baay'een Harar irratti aggamamaa ture. Walakkeessa bara 16ffaa keessa Ahmad Giraany humnoota kaabaa irratti injifannoo olaanaa gonfachuutti aansee haaluu fi fedhii aadaa fi amantii isaanii babal'ifachuu qaban walirraa dhalaa kan dhufan asoonni sirna Salamoonaa dhufaa dabraan magaalaa seena qabeettii tanarratti osoo weerara hin aggaamne bira hin dabru turan. Bara 1,000 ol weerara yeroo yerootti isaanirra gayaa ture onnee fi gootummaadhaan ofirraa faccisuudhaan seenaa, amantii, aadaa fi mootummaa isaanii kabachiifachaa kan turan uummanni Hararii maayirratti guyyaa gurraacha seenaa tokkoof harka kennuudhaaf dirqaman. Jaarraa tokkoo fi nusa dura yookaan waggaa 128 akka har'aa jechuudha. Gootonni murtii guutoo biyya abbaa teenyaatii fi amantii teenya dabarsinee hin kenninu jechuudhaan waraana gitaa nafxanyaa Minilik dura dhaabbachuudhaan iddoo itti wareega guddaa kafalan dirree calii calanqootti argamna. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Harariidha. Guyyaa akka har'aan tanaa tanagaa dirree tanarratti seenaawwan baay'eetu raawwatee jira. Nutis gaa guyyaa har'aan tanaa tana dirree calii calanqootti argamuudhaan gaa kabajaati jirra. Na duubatti kan daawwachaa jirtan kun siidaa wareegamtoota calanqootiif bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa jaaraa jirudha. Mee waan toora kana jiruu fi dirree calii calanqoo tanaa wajjinis wal isin barsiifna. Waggaa 128 udduuba deebineeti seenaan maal jetti waan jiru yaadannaati. Hanga maayyii sagantaa teenyatti turtiin teessan nu faana haa ta'u. Seenaan addunyaa seenaa waraanaati jechuun ni danda'ama. Abbaan humnaa dadhabaa humnaan ukkaamsee gabbarsiisuu barbaaduudhaaf yookaan aadaa, amantii fi afaan isaa kan biraa irratti fuudhaaf jecha weerara taasisuu fi sochiin diddaa gabrummaa uummanni bilisoonni godhan jidduutti lolli uumamu baay'eedha. Abbootirree hoggaa kaafne dura kan qalbii namootaa keessa seenu nafxanyicha Atsee Minilik lammaffaa ta'uun waa malee miti. Akeekaa fi hawwii Abisiiniyaa takkitti bara dheeraaf qabaachaa turan kan akaakoo fi abaaboo isaarraa dhaale gubbatti gara jabeenyummaa qabu idaateen calanqoo irratti duguugaa sukkanneessaa uummattoota bahaa irratti raawwateen seenaa dukkanaawaa galmeesseeti jira. Akkuma reefu ibsinetti Atsee Minilik hawwii biyya babal'ifachuu qaban dhugoomsuudhaaf kaka'uu isaanii bira dabreen Xaaliyaan Harar qabachuudhaaf fedhii akka qabdu waan hubataniif osoo nan dursiniin dursa ja'anii ka'an. Atsee Minilik loltoota 30,000 ol qabateen eegaa hanga Awaash dhaqeen boodam ashkara isaa Walda Gabreen ona carcar akka qabatu ajajee ifii gara Baalee akka gore kan dhaga'an Amiir Abdullaahi qophii gochuu jalqaban. Dajjaazmaach Walda Gabreen akka lakkoofsa Awurooppaanotaa walakkeessa bara 1886
naannoo carcar hoggaa qabachuu jalqaban Onoo Xulloo kan qubatan loltoonni Amiir Abdullaahi Gulfaa Bakrii Saalihitiin durfamaa faana Walda Gabree dhahuudhaan waan barbadeessaniif loltoonni Walda Gabree miila koona baasii jaanii dheeysan. Minilik moomuu loltoota isaanii hoggaa dhageen baay'ee aaruudhaan maqaa amantiitiin biyyoota Awurooppaarraa meeshaalee waraanaa ammayyaa gargaarsifachuudhaan gama Harargee dhufan. Gama Harargee dhufuudhaan hirna qubateem. Akkaataa gorsa xaaliyaanotarraa arkataniin Amiir Abdullaahiif xalayaa fi firiixaa fi ergan. Ergaan xaleechaa Amiir Abdullaahi akka Minilik gabbaru yoo san godhan amiirummaa isaanii akka irraa hin tuyne kan ibsuudha. Ergaan midhaan xaafii ammoo yoo san diddan loltoonni xiyya baay'ee akka xaafiiti jechuu akka ta'e ni himama. Amiir Abdullaahi gama isaaniitiin bifa gootummaa fi murannoodhaan guutameen qaccee barbaree erguu fi aangoo mataa isaatiif jecha amantii fi eenyummaa uummata isaanii dabarsanii akka hin kennine mirkaneessaniif. Ergaan qacceedha loltoonni kiyya baay'ee ta'uu baatus akka barbareetti nama guba jechuudha. Atsee Minilik deebisaa isaaf kennametti aareen baay'ee loleem. Lolaaf qophaa'eem. Loltoonni inni basaasaaf erge osoo tokkorraa nafin barbaadamanii iddoo waraabillee jaamutti reefii isaanii lafa guuteem. Ragaaleen akka ibsanitti iddoon tun yaabbata jaamuudhaan yaamamaa akka turtee fi maqaa waraabillee kana kan argatte xumura lola kanaatiin boodam reefoo akkam goona jaanii kan gaafataman amiirtichi afaan Harariitiin waraabalee sinqilee dagu jechuunis sinqii waraabee isaatiif dhiisaa hoggaa jaan iddoo kanan sanaan booda waraabillee yookaan sinqilee jaamuun akka yaamamtu ni himama. Atsee Minilik loltoonni basaasaa isaa waraabillee irratti irraa dhumutti aansee loltoota 30,000 kan meeshaa waraanaa ammayyaa 10,000 baadhatan calanqoo qubachiisan. Amiir Abdullaahi gama isaaniitiin loltoota 2,500 hanga 4,000 ta'an kana keessaa kan meeshaa waraanaa ammayyaa baadhatan 1,000 qofa qabatanii garas qajeelan. Loltoota Amiir Abdullaahi kana keessa saba Harariitiin alattis saboonni ollaa kan akka Oromoo, Somaalee, Argobbaa fi Affaarfaanis akka hirmaatan ni himama. Hararii dubbadhu, Guraagee dubbadhu, Argobbaa dubbadhu, Somaalee dubbadhu mataa garaa keessa. Atsee Minilik calanqoo qubatanii qophii barbaachisu raawwachuudhaan muddee 29 bara 1887 guyyaa karraa osoo ayyaana gannaa kabajaa jiranii tasa osoo isaan firraa quba hin qabne weeraruudhaaf Amiir Abdullaahi lollii akka jalqabamu ajaja dabarsan. Loltoonni Minilik dhufuu loltoota Amiir Abdullaahi halaalarraa leensi ammayyaa Awurooppaanotarraa gargaarsaan argataniin waan harkaniif dubbiin akka isaan yaadan hin taane. Lolli finiinaan jalqabame. Gootonni murti guutoo kuffisanii kufan. Hanga dhiin isaanii akka galaanatti lola'ee laga yaa'utti biyyee isaan irratti falmatan. Reefi isaanii akka biyyeetti dachii guute. Meeshaalee waraanaa ammayyaa warra Awurooppaanotaatiin duguugaman. Qabsoon waggaa 1,000 oliif uummanni Hararii atsoota warra kaabaatii waliin godhaa turan asirratti raawwate. Hawwii fi akeekni lafa babal'ifachuu warra Solomoonotaa yeroo jalqabaatii fi yeroo maayyiitiif gara jabeessa Minilikiin galma ga'e. Kuntuufi maleera makalee lammii koo ajjeese kan lubbuun jiru gidirsee bineensa nyaachise. Kuntuufi maleera makalee lammii koo ajjeese kan lubbuun jiru gidirsee bineensa nyaachise.
sirni bulchiinsa Hararii Amiir Abaadir Umal Arraddaatiin taakka jedhee jalqabame amiirota 72 eega lakkoofsiseen booda calanqoo calii irratti caltee ta'us garuu seenaan ni dubbatti gootota murtii guutoo yommuu ni yaadatti.